Ashama ijoollee akkam jirtu harka fuunee warri mana keessan teessanii nu daawwachaa jirtan kun qophii afoolaati. Qophiin afoolaa yeroo hundumaa torbaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif dhiyaata. Ijoollee qophii kanaan ergaa adda addaa kan mammaaksaa akkaataa ittiin nama wallolee araarsan ka hibboo akkaataa itti lakkoofsa baran naannoo ofii baran ollaa ofii baran kana hubatu. Geerarsaan ammoo ijoollee goota akkamitti faarsanii onnee dabalanii fi dabeessas onnee kakaasanii goota onnachiisanii goonni hojii gootummaa akka hojjetu kakaasan geerarsi ka gootaati. Mammaaksi kan nama wallolee ittiin araarsan hibboon kan ijoollee ittiin naannoo barsiisan lakkoofsa barsiisan waan adda addaa ittiin barsiisan. Oduu duriin ammoo hubannoo xiyyeeffannoo waa hubachuu waa qalbifachuu waa dhageeffachuudhaan kan irraa baratan akkasumas immoo muuxannoo waan dogoggoraa tokko akka irraa deebinu seenaa gaarii akka hojjannu qalbii gaarii akka horannu goota akka taanu jajjaba akka taanu nu barsiisaa jechuudha oduu durii. Egaa kaajool arras oduu durii bareedduu takka qabadheen isinii dhiyaadhee jira. Oduu durii yoo isiniin jedhe maal jettu? Gadi guurii jettu. Sheekoo yoo jedhe maal jettu? Sheekoo hariiroo jechuu qabduu jechaadha. Oduu duriin har'aan isinii qabadhee dhiyaadhe waa'ee qocaa fi qocaa suuta deemu sana hin beektumi? Waan guddaa sheelii dhakaa fakkaatu wayii baatee deema. Morma isaa achi keessatti ol deeffata. Qocaa beektu miti? Eeyyen. Kan biraa immoo illeetti yookaan hilleessa beektu miti? Hilleessa gurra dhedheeraa akkas qoruphisu yookiin immoo baay'ee fiiga miti ijoollee? Eeyyen. Qocaan suuta deema, illeessi garuu baay'ee fiiga, baay'ee ariifata, baay'ee fiiga. Yogguu arreedan jechuudha. Oduu durii gadi guurii jettaniirtu bara durii bara bineensonni hundi walitti haasa'an qocaa illeessatu ture. Yeroo hundaa illeessi qocaa tuffata. Ati yeroo hundumaa suuta deemtee eessa geettaa? Eessa geettaa? Jedheeni tuffata. Qocaan immoo maal jettiin? Qocaan immoo maal jedhaan? Qocaan waan jedhuun isinii himu? Qocaan immoo maal jedhaan? Kan Rabbi naaf kaa'ee inni akka kan kee saffisus na jalaan fudhatu. Kanaafuu anas uumatu naa kenne akkan suuta deemu akkan suuta waan barbaaderra ga'u waaqatu na tolche uumatu naaf kenne siifillee akka fiidee dhaqqabdu akka fiidee bakka hunda geessu waaqumatu sii tolche. Kanaafuu kennaa waaqni naa kenne ittiinan boonaa maaltu narraa hir'ate jetteeni illeessaaf deebii kennite. Illeessi maarree yeroo hundumaa qocaa tuffataa gaaf tokko immoo kararratti wal arganii qocaa jedhee hooy illoo maal jette jetteen. Har'a wal dorgommii fiigichaa si wajjin fiiguu barbaade. Tole jettaa na wajji fiida jetteen. Ani moo si wajji jetteen qocaan. Silaa fiidellee eessa geettaa miti jennaan nan tuffatin an si dura ba'uu nan danda'a si caaluu nan danda'a anas uumatu naaf kenne jedheen ammas tole gaa fiignu jennaan akkanatti hin fiignu gareen akkanatti hin fiignu gareen nuuf lakkaahu abbaan murtii jiraachuu qaba jetteen jechuudha qocaan. Qocaan maarree abbaa murtii eenyu godhannaa jedhanii jennaan harraagessa godhanna jedhanii. Harraagessi abbaa murtii ta'ee
kan isaan taphachiisu, kan isaan hirmaachisu ta'ee fiigicha atileetiksii fiiguudhaaf qophaayan jechuudha egaa. Fiigicha atileetiksii hin beektuumi kan istaadiyoomii sarara irra fiigan. Fiigicha istaadiyoomii irratti fiiguudhaaf qophaayanii bineensonni akka allaattota gara garaa kan akka joobiraa, kan akka culullee, kan akka risaa, kan akka rumichaa, gugee, andarii fa'aan jechuudha. Akkasumas harraagessi hundinuu qophaa'an jechuudha. Bineensota keessallee qocaa kan daawwachuudhaaf kan akka leencaa, kan akka saatawwaa hundumti isaaniitu qamalee jaldeessa hundumti isaaniitu yaa'anii istaadiyoomii guutanii daawwachaa jiran jechuudha. Daawwachuudhaaf qophaa'an. Amma harraagessi ani isinii lakkaayaa bakki geessan achi meetirii 100 fiigdanii deebitu kan dura darbee mo'ataa ta'a yaaniini qocaan qophooftee illeessilleen quruphisee qophaa'ee amma ka akkamitti fiigduu seera isinitti himeen jira. Nama dura darbetu mo'ataa jedheeni harraagessi 1 2 3 jedheen fiiganii gaa'u fiiganii 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 fiiganii. Yoo qocaan deemtee fiigdee karaa walakkaa geessu illeessiin immoo marsaa 2 deebi'aa jira. Uf duubatti ilaalee maal jedhe seetu kana yoom dhuftee isiin as geettii miti muka karaa fiigichaa gubbaa jiru kana jalan xiqqoo boqadhaa hanga isiin duubaa dhuftee na bira geettutti jedhe qocaan suutuma tiratti illeessi immoo tuffatee miti yoom na bira geettii minan boqadha jedhe muka jala qurup jedhe boqachuudhaaf morma isaa harka isaarra kaawwate akkas ciise. Achumaan hirribni fudhateen rafee hirribni fudhate. Qocaan suutuma fiigee hiriyoonni isaa hundi bishaan adda addaa darbanii fi jabaadhu qocaa jedhanii illeessi hirribni fudhate illeessi muka jalatti hirribni kuteef rafee illeessi uf dagate. Qocaan suutuma jee hogguu bira ga'u laalee suuta jedhe bira ce'ee darbee fiigicha isaa haga danda'uun itti ka'e egaa qocaan itti ka'e. Yoo illeessi sagalee daawwattoonni bineensonni adda addaa dhageessisan kana qocaa mooyatee jedhan dhaga'ee ol ka'ee taf jedhee hirribarraa ol ka'ee badiina dura taree jedhee itti ka'ee fiiguu jalqabe. Yoo illeessi duubaa dhufeetiin bakka galii fiigichi itti xumuramu ga'u qocaan immoo seenee jira. Qocaa dabarge dhayame qocaa mooyate jedhanii qocaadhaaf waancaa guddaan tokko kennameef jechuudha. Oduu durii kanarraa maal hubattu? Kennaa waaqni namaa kenneen gammaduun akka barbaachisu akka qocaatti kennaa waaqni isaaf kenne qabatanii garuu kan biraa tuffachuun akka gaariin ta'an illeessi badiin illeessaa maalidha? Kennaa qocaadhaaf waaqni kenne tuffachaa ture jechaadha. Kanarraa akka ka'e akka illeessallee kennaa nama biraa tuffachuu qabnu kabajuu qabnaa jechuudha. Kanaaf isinis ijoollee akka qocaatitti karooraan obsaan yogguu itti deemne ni mooyanna. Akka illeessaa garuu kan biraa tuffachaa anuu kana bakka yaade nan gaa jechaa
kan biraa tuffachaa yoo akka illeessa san taane rakkoo seennaa ni mo'atamna jedha. Oduu durii torbee kana kanumaanan xumura. Torban oduu durii bareedduu afoola biraatiin wal agarraa hammasitti nagayatti ijoollee.